Kun Oromoo Diiyaaspooraa Miidiyaadha. Guyyaa har'aa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa hanga dhumaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Qophiin keenya guyyaa har'aa waa'ee nama dhuunfaa tokkoo fi akkasumas dhibee HIV waliin kan wal qabate ta'a. Cimoo ta'uu qabna malee dhukkubaaf harka kennuu hin qabnu. Maqaan kiyya Achuu maqaa gosa sirrii miti jedhama. Dhaladhee kanaan guddadhe biyya Afrikaa keessatti argamtu keessatti bara 2000 keessa abbaan kiyya dhibee HIVtiin du'e. Isaan boodas obboleettiin kiyya kan biyya USA jiraattu qorannoo HIV taasisuuf miseensa maatii guutummaa gara hospitaalaa geessite. Ogeessi fayyaa anaan qorates bu'aadhaan waraqaa laaboraatoorii kiyyaa tarsaasee gate. Yoo gocha isaa irraa akka waa mudate hubadhe illee bahee qorannoo kiyyaa anatti himuuf eeyyamaa hin taane. Bahee qorannoo kiyyaa akkan argadhuuf obboleettiin kiyya cimsitee na gaafatte. Ji'a tokkoon boodas irra deebi'uudhaan akkan qoratamuuf gara hospitaalaa na geessite. Yeroo kanatti ogeessi fayyaa bahee qorannichaa natti hime. Akkuma ani dursee shakkee ture. Baheen kun poozitiivi ture. Obboleettiin kiyya imimmaan ishee qabachuu hin dandeenye. Waan dhageesse kanattis baay'iftee rifachuudhaan raafamte. Baheen qorannoo HIV kiyyaa poozitiivi ta'uu akka danda'u waanan beekuuf baay'ee hin rifanne ture. HIV dhiiga kiyya keessa yoo jiraate illee jiraachuu fi guddachuu akka danda'u of amansiisuuf waanan gochuu danda'u hunda nan yaade. Walitti fufinsaanis qoodan waa'ee haala kootee dhiphachuu akkamitti akkan jireenya idilee fi kan fayyaalessa ta'e itti jiraachuu danda'u yaaduun eegale. Xumura irrattis dhibeen HIV AIDS akka dhibee isa kamitti iyyuu salphisee ilaaluun murteesse. Obboleettiin kiyyas akka waan narsii hojii irraa jiru tokkotti artii naaf ergite ture. Artii fudhachuu ergan eegalee jijjiirama baay'ee argeera. Fakkeenyaaf dandeettiin dhukkuba of irraa ittisuu koo kiyya fooyya'ee jira. Fi addaan baafamuu sodaachuudhaan haala HIV/AIDS kiyya himuu irraa of qusachuu murteesse. Haala ani irra jiru yeroon hubadhetti biyya itti dhaladhe keessa namoonni muraasni kan waa'ee HIV/AIDS hubannoo gahaa qabanis turaniiru. Maqaa gadhee qabaachuu fi addaan baafamuu sodaachuudhaan haala HIV/AIDS kiyyaa himuu irraa of qusachuu murteesse. Saba kanaafan maqaa masoo kiyyaatiin seenaa jireenya kootii himuu filadhe. Gara USA kanaan dhufe bara 2019 keessa yeroo muraasaaf Texas ergan jiraadhee booda gara Minnesota bakka amma jiraachaa jiruttan darbe. Ergan gara USA dhufee booda haalli kunuunsa fayyaa gaarii waan jiruuf fooyya'aan jira. Haala idilaawaa ta'een ogeessa fayyaa kiyya nan daawwadhu akkasumas yaalii fayyaa nan hordofa. Kanuma irratti iyyuu ofii kootii nan gammada. Biyya Ameerikaa kana keessatti namoonni jireenya ofii isaanii kan jiraatan yoo ta'u kan nama biroo gidduu hin seenan. Namoonni waa'ee haala kootii beeku yookaan waa'ee odeessuu jedhu dhiphachuu ilaalchisee rakkinni hedduun anaan mudate hin jiru. Inni kunis haala fayyummaa fi dhimma jireenya kiyyaaf caalmaatti bifa mijataa ta'een keessummeessuu akka danda'uuf haala mijataa fi carraa gaarii naaf kennee jira. Seefam kanaaf nama fira ta'ee qaba. Waa'ee deeggarsa kunuunsaa fi barnoota kennamus natti himtee jirti. Seefam kanatti ergan makamee eegalee deeggarsa miiraa xiinsammuu fi kan haamilee argadheen jira. Gumii deeggarsa seefam warra ija jabummaa akkan qabaadhu abdiin kiyya akka hara'uu fi karaa poozitiif ta'een akkan yaaduuf anaan gargaaran keessatti dabalame. Hojjettoonni seefam warra tajaajila baay'ee gaarii ta'ee fi deeggarsa walitti dhiyeenya naaf taasisaniif galata guddaa qaba. Waa'ee haala kanaatiif dhiphachuu yookaan gadduun dhibee kana caalmaatti dhiibbaa akka inni taasisu ibsuun barbaada. Haalli HIV/AIDS isaanii maal iyyuu yoo ta'e jireenya irraa hafaa fi gammachiisaa jiraachuu akka danda'an firoottan koo faalmaa namoota HIV/AIDS waliin jiraatanii mirkaneessuun barbaada. Dhibeen HIV/AIDS dhukkuba addaan bahee goonee ilaaluu akka hin qabne ofii keenya yaadachiisuu qabna. Akkuma dhukkuba isa kamii iyyuu qabamuu akka dandeenyu
fi ofii keenya hawaasa keessa osoo addaan hin bahin jiraachuu dandeenya. Waa'ee haala kanaatiif dhiphachuu yookaan gadduun dhibee kana caalmaatti dhiibbaa akka inni taasisu ibsuun qaba. Cimoo ta'uudhaan dhibee kana mo'achuu qabna. Dargaggoonni gaa'ela dura of dhowwuudhaan ofii isaanii HIV/AIDS irraa akka eeganiif nan gorsa. Dargaggoonnis gochaalee fayyummaa isaanii miidhan irraa akka of eeganii fi tarkaanfiiwwan kan akka koondoomii fayyadamuu akka qaban ibsuun barbaada. Namni hundinuu qorannoo HIV/AIDS itti fufinsaan akka godhaniif waamicha taasisaaf. Namoota HIV waliin jiraatan osoo hin taane HIV haa balaaleffannu. Namoonni HIV waliin jiraachuu isaanii beekuu hin barbaadan. Sababni isaas maatii fi hawaasni isaan keessa jiraatan akka isaan hin jibbineef akkasumas addaan isaan hin baafneef sodaa waan qabaniif. HIV/AIDS kan qaban yoo ta'e illee namni hundinuu yeroo hundumaa akka isaan jaallatuu fi akka isaan deeggaru beekuu qabu. Vaayirasiin AIDS fidu tuttuqqaadhaan, gororaan, imimmaaniin, haxxiffannaadhaan, qufaadhaan yookaan tuttuqqaa salphaa ta'e kamiin iyyuu hin faca'u. Vaayirasiin HIV harka caalmaadhaan kan inni daddarbu karaa dhangala'aa qaama hormaata dhiigaa, dhangala'aa qaama hormaata dhalaa, dhangala'aa onnee, dhiiga yookaan aannan harmaa kan nama vaayirasii HIV poozitiiviiti. Kun Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Guyyaa har'aa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanne irraa hanga